أبا جفار بيلا دندي تاني جنة وفيو دندي نجراتا جرامي تي جرا سبب نسان قافة سنجرني مالي بيلا تعالي قوفة الفاتة وانتف نمني كينا يو تكوما حال الراجل جيرامي جرين يتكو الراجل جيرامي ورمو اللي بركالي سوما مماك سالة فكيتي قوفني لغاير الفاتة جر بيلا قرو لغاير الفاتة مماك سيرون جر قوفني قرو لغاير الفاتة تكو منمني يو جرين الراجل جيرامي حال لوي مجتف وقام ربي سنتي وابولي وانكي هم جاتا نمني وان كليسا كيسا دربي دلقات وان كليسا كيسا روفي دلقات جرين كليسا أبود نيساني أبان كينيا هادتين ميلا كلها ديماني نجامانو قراني نبرسيسا توران أبان كينيا وجولة تربة سديد قلنا قطا جنة ميدان أراما كان هركان هاما كان هركان أيدا غربو هركان هاماني هركان طولاني هركان أيداني نبرسيساني أسين نغا إلما مقالة تبرسيسا أبان وفي أمويو مقالة كونكولاتا كفالي يابتني هننا قدا بادية كأي مقالة ميلة ساتين نفا وفي بوتي قدتا بري ديدام بري صدوان بيتا si ammoo ilmi kiyya namaa gad hin ta'in intalti tiyya namaa gad hin ta'in jedhanii caammaa qodaa isinii bitanii yuunifoormii isinirraa hadhisiisanii uffata isinii bitanii guddisanii sadarkaa kanaan isin gahan. Anaaf isinillee bifa kanaan guddannee as ga'e. Isinii galee sababa kana ta'eef wallaahi waan tokko isinitti himaa. Ka rabbiin ardii fi samii uuminatti argu xiqqaa ta'e yeroo baradhu yeroo tokko shaashamannetti baradha. Guyyaa sanbattanii maazarii bira deemaa dubbisaanii birri naa kenniti birri 50 birri 100 naa kenniti wacii jecha guddaadha birri yeroo sanii surree birri 50 bitatuu dandeessa yeroo sana keessatti. Kanaaf yeroo san keessatti yaa rabbi jedhaa ture guyyama takka anummaan kun takka baradhee takka hojjedhee bakka wayii ga'e galatuma haadha tiyyaa tana kafalee danda'a jedhaa ture. Ka'anaa fi rabbii fi ardiif samii wal beeknu jecha waan keessa kootii isinitti kana wanti isinitti muuf isin waa naa haa gootaniif osoo hin taane isin ofiif waa haa gootaniif akka yaada walii galaati isinitti guyyama takka wayi dalagadhee wayi baradhee bakka wayii ga'e galata haadha kootii kana kafaluu danda'a jedhaa ture adada isiin fuudhaa birrii 50 dhibbaan natti kennitu maaliif birrii yeroo saniitti guddaadha waan ta'eef siqaxxal darmoo ana qofaa miti namni isaan barsiisan annaa ammoo alhamdulillah osoo jiru waan an kadhadhe rabbi naa guuteera godhuufillee baadhu anummaan ofii kiyyaayyuu as ga'u kiyyaafu haati tiyya akka waan milkoofteetitti ilaalte waan ta'eef ani hundayyuu akka namni isiniin jedhu kanatti osoo ofiin fayyadamin nu qarqaaraa nu uffisaa nu barsiisanii asiin nu gaara. Obboleewwan tiyya warri biyya ormaa keessa jirtan please namni yoo ol guddatee bakka wayii ga'e of qofaa fi miti maatiifillee jiraata. Yeroo tokko tokko miira keessan uf qabadha. Miira keessan uf qabadha. Miidhamuu keessaniin haadhaaf abbaa keessantu miidhama. Gammaduu keessaniinillee maatii keessantu gammada. Saahibni ammaa hiriyyaan ammaa namni fuudhee olii gad guzguzi isin godhu kun isin hin dagin. Wallaahi billaahi gaafa ati qabdu fira miileenatu jira. Fira miileenatu jira. Gaafa ati dhabde garuu waan tokko of biratti argitu. Kasi baasu guddaan ammoo warri biyya ormaa keessa jirtan warri rabbiin carraa biyya ormaa isinii hire mataan dhaabinaa obsaa dalagaa. Nama ormaa nama isin hojjechiisu hatta ammaaf bangaaliillee ta'in hindiillee maan ta'in halaqaa ta'ee si hojjechiisa taanaan isa hin laalin isaa miti. Kasi hojjechiisaa jiru namicha sanii miti. Kasi hojjechiisaa jiru maallaqa sii kafalan san. Maal sii kafalameef hojjetaa jirta malee namichi suni si hojjechiisaa hin jiru. Madaamiin sunillee yoo dubartii bakka san teeteetteef hin cooftudha. Eegalee yoo garuu namooma laaftullee jabaattullee mana isiin sii kennite keessa galta, intarneeta isiin sii kennite fayyadamta, nyaata isiin sii kennite nyaatta, damooza isiin sii kafalteen jiraatta, viizaa paaspoortii keessarraa fuutee viizaa isiin sii dalagdeen itti gaafatamummaa isiitiin biyya ormaa kana keessa jiraataa jirti. Yoo kafiila keellee ta'e viizaa inni sii dalage mana inni sii kenne waraqaa inni sirraa dalageen maqaa isaatiin biyya kana keessa jiraataa jirta. Mootummaan biyya kanaa yookiin mootummaan biyya ormaa kamiyyuu harka siibanii kottu baga naa dhuftee dheesi simatee nyaata dhugaatii keessarraa danda'eetii miti.
لا في جبات اللي نمني سي هوغنا كيتي ati ammoo sababni isaaf hoogganamtuuf isaaf jecha osoo hin taane sababa sii kafalamuu fi sababa maallaqa argattu qofaaf. Har'a Itoophiyaatti namni warri armaataa baadhatu, warri kuntaala dalagu, warri maal dalagu ji'atti yookiin qansiraa birri 200-300 oola. Biyya kana keessatti guyyaa takkatti birri 50 sii kafalan osoo ta'e ji'atti mindaan kee 500 yoo ta'e birri guyyatti birri 50 dhufa jecha. Sigalee qarshii 50 dhufa 500 yoo ta'e mindaan ji'a. Qarshii 50 har'a Itoophiyaa yoo deebi'e qarshii 500 ta'a. Waan namni tokko dhakaa baadhataa oolee Itoophiyaatti fidu harka 5 caaltaati. Inni 300 yoo qansiraa sanuu warri kuntaala baadhatu warri dhakaa baadhatu Itoophiyaatti 300 yoo argattu taate ati mindaan kee 500 taanaan guyyaa birri 50. Sigalee guyyaa birri 50 oolta. 50 biyya ormaa kun har'a Itoophiyaa jijjiiramnaan gara qarshii 500 ta'a. Sigalee gara qarshii 500 ta'a. Sharafni maallaqa biyyoota Arabaa kunuyyuu hedduu ol ka'ee jira akka durii sanaa miti. Kana jechuun waan namni Itoophiyaa dhakaa baadhatee argatu ati harka 5 jechaa nama sanii guyyaatti argattee oolta. Kana argataa maaf gajjettee hin dalaganne? Argitee? Kana argataa mindaa kana argataa yoo gajjettee dalagatte maal rakkoo qaba? Yoo sitee rakkoo dabarsitee maal rakkoo qaba? Sii kafalamnaan kalli walli nama laalin. Ati biyya ormaa nama simbeeyne biyya namni simbeeyne keessatti gadi jettee yoo dalagattu biyya namni si beeku ka warra kee beekan ka gosa kee beekan ka maatii kee beekan keessatti daratii kee naffaatiin manni kun ka ibaluuti jedhanii mucaan kun ka ibaluuti jedhanii mucattiin kun ka ibaluuti jedhanii makiinaan kun ka isaati jedhanii baajaajiin kun ka isaati jedhanii gaariin kun ka isaati jedhanii motoriin kun ka isaati jedhanii biyya namni simbeeyne keessa gajjadii dalagadhu biyya namni si beeku keessa qanaa ittee deemta. Kalli walli biyya ormaa. Kalli walli nama ormaa. Bakkitti morma ol qabattee yoo deemte sirraa bareedullee biyya abbaa keetii keessatti. Biyya namni si beeku, biyya namni maalummaa kee, warra kan kee, gosa kee, maatii kee beeku keessatti akka feete morma dhaabdee deemuu dandeessa. Gaafa biyya ormaa garuu eenyu si argaa jira. Ati teessee argiti yoo madaamni si arrabsitu. Abbaan kee si argaa jira, eessumni kee si argaa jira, abbiraan kee si argaa jira. Waan dhokataa fi rakkoo dhokattuu dhokfataniitu magaraa ofii keessa gad dabarsan. Bakkitti yoo ol jedhanii akka fedhan fanaddaanii deeman namarraa bareedu immoo biyya ofii keessatti, warra ofii keessatti, maatii ofii keessatti. Kanaaf wanti ani isinii dhaamu yeroo hundallee ergaa akkanaa namni waliin dhaamu hin shawwadaminaa, isinitti hin fakkaatini. Namni qormaata malee rakkoo malee biyya ormaa kana keessatti bakka wayii ga'u hin jiru. Kanaaf warri Arabbiin carraa waa dalagatu isinii hire bilisa obboleewwan kiyya ilmaan Oromoo. Hin tuffatinaa dalagaa. Hin tuffatinaa. Keessattuu amma ijoollee tokko baadiyyaa keessa ka gaala tisitu, ka mazraa jedhu wannaa dalagdu, ka hojii garaagaraa hoolaa fa'aa dalagdu yoo argu namni akkamitti hoolaa dalagaa jira. Maa wal kijibnaa? Nu baadiyyatti hoolaa tisineen guddanne? Horii tisineen guddanne? Asman Arabaa keessatti yoo si deemtee gaala yoo dalagde, hoolaa yoo dalage, re'ee yoo dalage, mazraa yoo dalage namni yoo humnaa ol ta'e deemtee AC banatta. Shaaworii kana bishaan sa'aatii 24 hin badu. Shaaworii dhiqatee namni osoo gachiisa ofirraa. Maaltu si ajaa'iba? Baadiyyaa keessa namni bakka bishaan dhiqatanuu seeraan gahaan hin jirre, bakka yoo roobni sin roobu itti caabsantu hin jirre xilaa qabataa. Waraqaa matatti uffataa horii tisaan guddanne namni. Re'een tisaan guddanne, fardaafarree tisaan guddanne namni. Maaltu nama ajaa'iba? Yoo biyya ormaa ta'u bicha akka abbadanii waan guddaa kabajamuu qaban warri dalagaa akkasii dalagatu sammuu qaba. Itoophiyaatti illee horii tisaa guddanne asitti illee horii tisitee sii kafalamataan rakkoon qabu. Mazraa warra dalagu warra amma fakkeenya baay'inaan Suudi Arabiyaa fa'aa jira dalagaan akkanaa kun. Mazraa warri dalagu kuduraalee garaagaraa bakka itti oomishamu timira waan garaagaraa kana warra mazraa dalagu jira. Sina warri keenya agadhaa biyya ormaatitti namni qotu mazraa dalaguun kasi ajaa'ibu. Akkamiin namni mazraa dalaga? Akkamiin baadiyyaa keessa taa'aa jirtu? Maatiin isaa garuu baadiyyaa jira. Agarraatitti maatiin isaa firri isaa baadiyyaa jira. Agarraa haadhaaf abbaan isaa qonnumaan jiraatan.
xeefii haramanii ni beeytan xeefii warri qotu gaayyoo warri qotu dinnichaa warri qotu ganama galgala jala deemanii kotu haramu harkaan jala deemu barbaada oomishni kun qullubbii warri qotu ni beeytan ganama galgala bishaan obaasaa jala deeman dalagaa maatiin kee baadiyyaa dalagee biyyatti dalagee ittiin jiraatu biyya ormaa yoo dhufte maaf itti saalfatta maaliif itti saalfatta abbaan yoo bilbilee abbaan yoo na baadiyyaa keessa dalagaa jira obboleessa yoo bilbilu obboleessi nu xaafii yookiin qullubbii yookiin shunkurtii kotokotaa jira ati biyya ormaatti itti mataan dhaabiin sira chigirello dalagi in tuffatin nama laalin kanama jibbisiisuuf kanama saalfachiisu harka namaa laalu namaan waan haa godhachu wallahi wanti ulfaataa fi fokkataan liqaa nama gaafatudha gaafatteetun argattu ilma namaa kanarraa osoo dalagatuu dandeettu biyya kana nyaattee laal biyya kana nyaattee dalagatutu caala namni osoo ati waa gaafattee guyyaa lammaffaa bilbila sirraan kaasu dura namni qaamaa waliin dhufaa wal gaafata amma namuu qaamaa waliin argu ka wal gaafataniin bilbila ka qara guyyaa guyyaan saahibni abbaa barbaade guyyaa guyyaan ka bilbilaan si dubbisu ka bilbilaan waa gaafattu ka sa'aa feetis yoo waliin kolfee taphatu gaafa ati waa liqaa gaafatte irraa miseejii kan keessi hin deebisu sababni illee yeroon ammaa xiyyaan na baasiidha yeroo namni dalagatudha kanaaf keessatti ijoolleen Oromoo wal kijibuu wal sobuun barbaachisu dhugaa jiru walitti himnee wal jajjabeessitu gaariidha hundi kenna irra caalaan namaa parsentiin 90 ol ijoollee baadiyyaa dhufteedha ijoollee loon tisaa guddanneedha ijoollee abboonni kenna qonna dalagaa nu guddisanidha ijoollee haawwonni kenna dhoqqee haraa loon ilmaa loon tiksaa maal godha bishaan laga bu'anii jaarkaaniidhaan baadhatanii waraabaa qoraan cabsaa waa meeqa hojjetaa nu guddisanii as geenne waan ta'eef wal kijibuu fi wal fakkeessuun faayidaa takka hin qabu. Kaleessa illee rakkuma keessaa dhufne rakkuma san dheefa biyyaa baanee dalagadhaa. Waggaa lama ijoolleen mana madaamii dalagdee baatee kalaas kana booda mana madaamiititti hin deebi'an. Maaltu mana madaamiitti na deebise? Allah yidabbiraa. Wallahi hin dabbaraa. Waliin balleessinaa. Qullaa waliin dhaabinaa. Riskii waliin leenjifinaa. Namni tokko lubbuu tantee tana takkitti laal waan feete godhuu dandeessa. Ani ijoollee xalabaa baatu jira kan namni fuudhee birrii 2,000 3,000 irraa fudhatanii xalabaa baasan. Wallahi wa rabbal ka'aba kino rabbii ardii fi samaa uumettiin isin kakadha nama marzii nyaate natti haa taatu osoo ijoolleen dirhaama 3,000 kafalanaan jettee ورب الكعبة طلبان باسو مقارب بيتين اسني كاكد لكنو سبب نلي بري سنصور قد يعني نفيد قرو متأتي سنقاف أتي دلقا سنرى قباس سرى حاجتي بفجز تقوب سيتي بجرين يسيب اللي سيتي درت حياتي سيتي تنمومة تنديبت بري وفيك فلتي mana dalagaa ofii kan nagaan dalagattu keessaa gadi baati. Kabaasu sun garuu isi yaadee sun taane maallaqa isi yaadee. Osoo dirhama 3,000 naa kafalte ilmoo namaa xalabaa hin baasu. Osoo argadhe garuu maallaqichi na fayyada. Garuu isii waan hin fayyadneef hayaata isiitiif jecha maafi faayida. Ijoolleen Oromoo waliin dararina. Hingaha waliin dararina. Ijoollee miskiina baadiyyaa keessaa dhufte waggaa 2-3 intarneetumarra argitaniif sossobanii mana arabaatii baasanii akka fedhan godhan. Dogongorsiisanii itti fakkeessanii alarra 2,000 daladda 1,800 daladda. Garuu ijoollee ji'a 6-7 mana dalagaatii gadi baatee waan moodesii bitatu kabiraadhiisi. Kagara nyaattee dhugdu miti. Uzrii rabbiin irra kaa'e gaafa jiini ga'e waan moodesii bitatu kan qabnetu jira. Ijoolleen talaba dalagdu garuu namaayyuu maallaqa liqeessiti. Unkaan waan ofii waan ittiin tajaajilamtu dhabuu miti. Kana ka godhe garuu isiin sun gaafa baatu hin beeytu. Gaafa manatti ol darbanii mana keessa ciiste bicha argite rakkoo alarra jiru. Kanaaf ani hamaa akka Oromoo kanaallee nagar. Gara laafaa akka Oromollee nagar. Oromoon hamaa jireenya ofii bicha ka balleessu miti. Jireenya ofiillee balleessee jireenya nama birootitti illee ka tarkaanfatudha. Irra hamaan nama. Abbaan hayaata ofii akka fedhe godhuu danda'a. Akkuma Oromoon mammaakee abbaan rabeeke budaadha jedhan. Abbaan dhuunfaa ofiitii akka fedhe of godhuu danda'a. Garuu
gaafa jireenya namaatitti tarkaanfatee akka hambade san ibalu haa badu jedhamu dogongora. Ufii hallayyaa seenuu danda'a. Ufii xalabaa bahee ka'ee mana ijaazaa ciisee osoo waan nyaatee dhuguun qabaatin kottuu bahii birri 1500 galtaa 1700 galtaa gaafa 1700 galte dirqama keessa teettee baattee mana ijaazaa nama bira galtuu qarshii 200 yookiin 300 kafalta. Gaafa dalagaa baatee dhuftu taaksiin mana arabaatiin deebita. Oromoo makiinaa Oromoo osoo yaadu dubbattee bakka dalagaati Oromoon natsaa dhuftee si fuutu hin jiru. Indoom osoo taaksii yaabbattee deemtee taaksii waan sirra qottoo si kafalchiisa. Osoo namni Oromoo mana dalagaati dhufee si fuudhee akka si deebisu taateeti 200 malee sirraan fuudhu. Taaksii yaabbattee dhufte indoom birri 50 yoo laakee 50 ofii sirraa fudhatee deema sin beeku waan ta'eef qotaariin waan qottoo sirraa fudhata. Osoo namni keenya dhufee si fuudhee birri 200 gad sirraan fuudhu. Maa wal kijiban maa wal halaakan haga yoomii jireenyi ijoollee miskiinaa wal burjaajessee namni hallayyatti wal naqa. Ilma Oromoo abbaa barbaadee ka makiinaa qabu natsaa fe'ee namni siin deemu hin jiraa. Sababni inni illee beenzila birri litiri takkitii birri 3 dirhama 3 riyaala 3 diinaaraan guutaa namni natsaa si fe'ee siin deemu hin jiru. Bakka dalagaatii bahuuf maallaqaan si fuudhan bakka dalagaa gahuuf maallaqaan si deebisan. Kanaaf gaafa ala gadi baate 2000 yoo dalagde parsentii 70-80 wacii ta'a. Kanaaf obboleewwan kiyya hin dalagannettanii yoo biyyaa baatan dalagadhaa nama laalinaa. Namni waa namaa godhu hin jiru. Namni amma ana dabalatee ani mataan kiyya nama meeqa WhatsApp yoo na dubbistu ijoollee meeqa rakkanni achi kufne asitti akkana taane onaan jedhan hin deebisu. Sababni hin deebisne maali? Oromoon kun saba baay'eedha. Saba miiliyoona 60maati. Onlaayinii namni fayyadamu. Dubaay kana keessa nama 100 meeqatu jira. Nama kana hunda waliin gahuu hin danda'u. Nama tokko qarqaaruu dandeetta. Nama 2 qarqaaruu dandeetta. Nama 3 qarqaaruu dandeetta. Nama 30 qarqaaruu hin dandeettu biyya ormaa keessa teettee. Nama 40 qarqaaruu hin dandeettu. Nama 50 qarqaaruu hin dandeettu bakka kufee gachiisu. Sababa kanaan miiseejii nama anuun deebisu mataan kiyya nama rakkate naan jedhu meeqa osoo argu. Garaa jabaadheeti miti gomaa godhuufi waan hin dandeenyeef. Jireenya dhuunfaa ofiitu namni yeroo dadhabu keessa waan jirru nama meeqa laalee bira darbu. Isin galee kanama biraati miti ani mataan kiyya namni meeqa rakkadhee naan jedhu iyyuu rakkoon nama sanii na gubullee homaa godhuufi waan hin dandeenyeef laalee cadhisa miiseejii isaa. Isin galee laalee cadhisa. Ka ammoo karaa rahmatan qabne hedduutu jira. Ka atoo birattuu du'aa jiraatte bishaan afaanis sinnaa hidhe jecha. Yoo namni miidiyaa kanarratti Oromoo nuti tokko nuti kudhan nuti maale nuti dhiiga tokko jedhu dhugaa isinitti fakkaateen. Oromoon abbaa barbaadde yoo qabaattis jaalata. Ilmi abbaa feeteetiif intalti abbaa barbaadde guyyaa 2 si nyaachisti guyyaa 3 si nyaachisti ji'a tokko namni si nyaachisu hin jiru. Mana ati keessa galtu ji'a takka hin qabdu gaafa dalagatte naa kafaltattee si eeguu dandeetta. Ji'a 2 ji'a 3 namni si eeguu hin jiru. Shaantaa kee waliin ofirraa qabanii gasi darban. Shaantaa kee waliin qaqqabee namni ofirraa si darba. Si galee sababa kana ta'eef obboleewwan kiyya warroonni biyyoota Arabaa garagaraa keessa jirtan ijoolleen mana kontiraataa keessa jirtan kontiraata keessaa hin bayinaa. Dubartiidha namni tottee dubartummaa ta'uu isin ilaali irra caalaan parsentii 70-80 namni xalabaa wal baasu dubartiidha. Gaafa gabbuustee mana ijaazaatti si darbite irraa zorreettee si ilaaltu. Waan gaafa san shartii ati waliin galteen birrii 1000 si baasa mana Arabaati yoo siin jettu taaksiidhaa 200 300 kennitee 700 ofii yoo koomishinii ofiif kiisii kaayatte duutee jiraattee kee quba sin qabdu. Walaachi barbartanii biyya ormaa keessa jiru waliin orginaa Oromoon. Walaachi barbartanii biyya ormaa keessatti jiru waliin orginaa. Birrii 1000 xalabaa si balleessette 200 taaksii yoo si ergite yookiin konkolaataa si ergite si buusiste 200 300 konkolaataa san yoo kafalte birriin 700 koomishinii siit ofii fayyadama namni si balleessisuun san booda ati duutee jiraatte namni quba si qabu hin jiru. Faayidaa ofiitiif malee namni si yaadee fuudhee bakka ati dalagaa riskii tantee dalagattuu fi bakka ati
mana وايفاي ati tinkafal mana ati asbeza timbin mana ati kirai tinkafal kifili madamin kopasi kopesite kopa kan ke yokin hojjatu wal indalag dolin kesa bultura naqalani mana talabati jolle fudani nama torba nama saddet akka horiti wal qabani mana tokkesa bulcha kun suudi kesan jir dubai kesan jir kuwait qatar bahrain biyota araba bakka oromo musiban tun jirtu hunda jir bakka namni keenya jiru hunda jir gocha kana kun jecha abban mana qabe nama wali qabe waliin galu faayidaa ofiiti malee siif jecha miti waan kafaltu mana keessa gal gaafate waan kafaltu dhabe shaantaa kee wali alagga si darba sambood abbaa barbaade kanarraa fuudhee siin galee si taphatee gas si darba innillee maaltu kanaan isin gahe maalumatu kanaan isin gahe way bashannanuuf biyyaa baatanii hin dalagadhattee biyyaa baatee dalagatuudha eegan dalagadhattee biyyaa baatee dalagatuudha in bashannana jedhee namni dhufe tokko illee hin jiru. Kanaaf ani naa kafaltanii waa naa gootanii rakkoo namarraallee qabaadheeti miti. Garuu wanti biyya ormaa kana keessa yeroo baay'ee walirratti hojjetamuuf namni keenya Oromoo walirra hojjetu hedduu nama jibbisiisa. Ammallee irra deebi'ee ergaa kiyya songolomin. Nama Oromoodha jettanii amantanii haga feete ka jaalatullee ka amantullee alarratti amani malee qulfi jireenya keessanii nama harkan kaayina. Itti aansee dubartii akka kiyyaati dubartiin miitottanii warri dubartii wal amantanii ijoollee xalabaa ba'i siin jettu ijoollee kontiraataa ba'i siin jettu ijoollee maallaqa kee fidi siin jettu ijoollee maal godhi siin jettu wal amantanii warri waan argitan wal keessa naqatan dubartiin zamana kana dubartii akka isin beektan isaanii miti. Achi barbaarii afaan dhibba beetu jira. Achi barbaarii afaan dhibba beetu maaree widdee alarrasii wayya kootu maal tochisi cinqi maaf akkas taata koota sitti waliin galtu manni kiyyayyuu hin jiru akka mana keetiitti na waliin ta'e gaafa dhufterraa garuu akka mana keetiitii miti manni ka isiiti ati ji'aan kafaltaaf isiin ji'aan si kafalchiista ati mana madaamii deemtee faggaatee dalagdee fidda isiin mana teettee ji'aan kiraayee ati kafaltuufi ittiin jiraatti maaree widdeen haga gaafa xalabaa si baastuutiin siigalee maaree fi widdee habiibtii achi barbaarii gaayyo wallaahi laazim wanta aga dubartii afaan waliin mi'aayee wal dogorsiisaa hin jiru dhiirumayyuu wayyaa akka tokko ilaalu.